Mootii dhoseen haadha safuu irraa du'e akkasii kana wajjin haasa'u obboleessoo. Du'anaafati akka nama waliin dhiyaatu tokkotti. Anjazbaa akka keetii kana makiinaa guutuu nama asirratti ture duraan. Beeka guddaa kanarratti. Jazbaa akkasii kana makiinaa guutuu asirratti ture duraan. Wallahi akka hoolaatitti fe'aa ture jazbaa akka keetii kan inni. Maal taate? Abboo isaa nama hoolaattis mataan isallee hoolama ta'e. Gurba. Hoolaa kanati. Hoolatu waan hoolaa keessanatti isa wayya sirra. Wallahi hoolaa keessanatti isa wayya isaa sirra. Suni durii maal nuti isee sambira kunne gaala tiisnee hojiin kabaja garuu jazbaa akkasii karaa agartee ka haga jiru agartee umrii isaa amata meeqa jamma ati umrii kanaan hoolaati isaa akkamitti muzammilii wajji haasofta. Obboleesso hojiin umrii laallatu amma waa'ee hojiitiif umrii madaalchisuun kee jazbummaan akka ammaa nafaas hin baane bara. Qodaa wallahi akka jazbummaan nafaas hin bayyata. Wallahi amma baay'ee soojjin haasa'u jedhi ka. Jazbaa kijibdee barri haala 70 arabii gaafati tuutee qabrii kee irraan kaa'u. Amma hojiirra jirra shaakaa nutti hin banin ideen duche. Yeroo si hojii afaan banuun qabu an hojiirra jira saahibo dalagataa jiraan. Obboleesso maqaa isaatiin sadaqaa namaa kennaa oola wallahi miskiina